Mijaanii Itoophiyaa daqiiqaa 300 isiniif bilbiluu danda'u yookiin isiniif kennuu danda'u akkasuma intarneetii ji'a tokkodhaa waliin kan yoo qusattan baasii tokkoof yookiin ji'a tokkoof isiniif turu riyaala 80 qofaan akkaataa guuttachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaa turaan dhufa. Hayya daawwattoon kiyya mijaanii kanaas aappii tokko buufatanii aappii sanarraan guuttatanii aappii kanaas gad buufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru irratti ni baasarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru yeroo tokkoof kilik ni gootu. Ammallee haala kanaan sitti sifitaa asirratti ikoonii sarchii yeroo tokkoof kilik ni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee saa taa caa barreessanii achi booda sarchii fuuldura kanatti kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kanatti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda aappii gad buufachuudhaaf suuraa oltaa gad deemtu oltaa deemtu dhumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru jalatti daawulood kan turtii daawuloodii kan tutuniiti aappii kana bilbiloo keessatti kan buufatanii hayyee daawwatan kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappii lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanii isin gaafataa lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanii itti guuttanii koodii isiniif ergaa koodii isinitti guuttanii bantanii achi booda kan haala kanaa isin banama achi booda asirratti mana jiru laayini kan jiru hunda tokkoof kilik ni gootu achi booda ammallee asirratti sabskiraayib kan jiru hunda tokkoof kilik ni gootu achi booda ammallee asirratti add new packages kan jiru hunda tokkoof kilik ni gootu. Achi booda paakeejii hundi isiniif tarreessaa asirra oltaa gad deemtu hanga Itoophiyaa argattanii. Achi booda kun asirratti sawaa filex Itoophiyaa riyaal 80 kan jiru hunda tokkoof kilik ni gootu. Achi booda kun haala kanaan isiniif jechuudha akkuma asirratti isiniin jee intarneetii geegaa 10 kan baay'ee tokkootii fi akkasumas sooshaal miidiyaa geegaa 74 fi mijaanii Itoophiyaa isiniif bilbilu daqiiqaa 300 isiniif kenna jechuudha kan ji'a tokkoof isiniif turuu danda'u amma guuttachuudhaaf asirratti koontiinuu kana kilik gootanii alaa xuluma guuttatanii ji'a tokkoof fayyadamuu dandeessanii jechuudha.